Ha? Tish. Nambat. Uffanni kee maali? Mee asiis achis galagalee daraa rabbi. Yeroo kana uffattee baatu maal qaba fuulduruma daawwitii dhaabbattee of hin ilaaltu. Kun mirga kooti kan barbaadu uffachuu. Maaltu si dhibee kan na laattu ati jalachuu? Maal jechuu keeti kan akkasii hafe? Galatoonni garuu gorsa kee hin barbaadu. Barbaaddu nan beeka. Ijaan na ilaali. Garaan na gubate waan an godhu wallaale. Maaliif na ilaalta? Dunuunfadhuu darbe yoo karaarra deemtu boquu kee gadda. Qalbiin kan deemtu anatti hin fakkaatu. Ol jettee na ilaallaan biyyeen si haa nyaatu. Qamisiidha jettee mutaantaa uffattee na dhimnaan kan gadi harma qullaa gattee duruunfadha jennaan ijji na mul'atte mee dhugaa rabbiin si gaafadhame warra si ilaalan keessa eenyuun biyyeen nyaatte mee natti mikaa iji isaa ilaalu keessa garaa yaada imalaa karaarra mee maal barbaadda? Atuu beektee jirta agartuun kan laalu kun dhugaa rabbii ani sin kajeelu si humaayyuun fedhu ijaafu si jibbu kunoo si gaafadhe natti afidu dhibee sittaa fidu ammayyuu ani iyyuu hin jiru amma narraa deemi isaan kee qabadhu agartuun si fiigaa taaksii kee yaabbadhu annan deema taaksii siifan gaddaa jira ol jedhee ilaaleen dhiiga hidhiikeerra hidhii qofaa miti ilkaan kee balleesseera maaliif na arrabsita atuu gurra horattu akka dubartootaa guutichaa godhattu kunoo akka keenya aatta shurrubbaa mee eenyu siin jedhu ati dhiiramoo doo bunaaf galeeti kan sodaatti ammayyummaa baraa sirrirraa fuudhamu kanaaf qaamni keessan irraa qabee hamma jalaatti qullaasnaaf kanaaf miti akkan seenaa ageeti ajjeesaadha jechuuf leenca siin jiru abbaa gadaa jechuuf ati keessan jirtu gootota oromoo warra jeesee dibatu guutichaa rarraaftee yeroo fakkeessitu maal gadheen akka kee maal naan jedhuun beektu gonnoffee uffattee safuu gad darbattee mudhiin kee qullaadha laalan dhuura kee jamaatu daawwata barrifeensa garaa kee argite obboleessa arraba kee man'eetti deeffadhu balbala afaan kee sirriitti cufadhu mirga na arrabsu waa tokkollee hin qabdu nan beeku hin qabu mirga si arrabsu ati garuu homa ati tokkon arganne nama si gorsu ati obboleettii koo kan namni sitti kolfu anaaf jennaan maaltu na dhibe ija qofaa miti dhibee nu sittaa gulufoo barbaada anaaf yaaddi ija naa mirmirsuu dhiisii deemi ati ganna lakkisiiti ani sin barbaadu narraa deemi ati anu sin barbaadu si jibbe argaafu soqoleettiin tala kan hin beekne safu si ana jawwisaa miti dhiira oromoo miti sareenu si bira rafu lakki nan arrabsin yakki harka koo ani boonto oromoo liilliidha maqaan silaa biyyeen si nyaachisa haafu karaa koo ani kanan jedhu shamarreen oromoo liilliidhaa dhuguma qaamni nan kee garuu qulluma diimu mee adaraa rabbi maaluma jedhama natti himuu dandeessa kan kee sitti mul'atu kan koo malee dargaggoon oromoo kan lootiisaa raasu kan akka kee garuu nama amaraasu ati dhiira miti rabbisaa ajjeesu ani moo maal ta'u kan argisiisa akka dhiiran taane bada bunyeetiyya situ na kittaane eegi maaliin argite
Nama Ibu Sarjana. Jechuun Si kafalame. kanaafuu eenyuun arraba? Inna irraanfattee moo innatti boontimee nyaannis. Mee sirriitti na ilaali. Ammallee nan barree. Erga deebiitiin ta'e. Ji'a lamaan. Hanga manaatti na gaggeessite moo na adiite maal akka jedhullee hin beeku. Ani garuu takkumatti si bara. Sababni isaas akkuma akkuma duraa jirta kaa. Sirriidha gaa. Wallaachisuuti. Ammayyummaa jennee na anis atis mee kana booda bara dhufanirra Edaa anis atis lachanuu duunee yaa dhaloota ammaa dargaggoof shamarran mee ofaa gaafannu maal hojjechaa jirra? anis of gaafadhee ilaalu akka dirraafu aadaa kuusa. Egaa kana booda atis aadaa Oromootiin siiqee caacuu qabdee sumaltaneeru mee jedheeroo kaawwalaa agarru. Kan jedhute gaariidha. Jechi kee dhuguma aadaa Oromooticha mallattoo uumamaa garuu bakkeettan si arge hin beeku keessa kee. Harmee kees nan gaafadha waa'ee guddina kee. Mee jedheeroo kan wal agarran duma. Inni irraa fakkii naaf tolsi gaaffii kee ta'u. Okay.